Saayinsistoonni yeroo tokko wanta hundumaaf deebiin harka jira jedhanii yaadaa turan. Hanga quraanni saayinsii ammayyaa dura waggaa 1400 jiru waa'ee guddina daa'ima garaa haadhaa keessa jiru dhugaa jiru ifa baasutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Barnootni baayoloojii baay'ee nama hawwata. Jaarraa 18ffaa fi 19ffaa keessa dameewwan baayoloojii kan akka bootaanii fi zooloojii ogummaa saayinsii ta'aa dhufan. Kitaaba mata dureen isaa Developmental Approach to Human Evolution jedhu kan Profeesar Julian Bognarii fi Profeesar Campbell Rooliyaaniin barreessan keessatti akka jedhanitti mallattoon uumamuu lafee mallattoo uumamuu maashaalee dursee akka argamu ibsaniiru. Wanti afaan Ingiliffaan cartilage jennuun kun uumamuu maashaa dursee argama jechuudha. Cartilage wanta lafee keenya jidduutti argamuu fi akka lafee walitti rigatee hin miidhamne kan gargaarudha. Wanti afaan Ingiliffaan vertebrae jennuun immoo lafeelee xixiqqoo wal gubbaa yookaan walitti hidhamtee dugda keenya keessa jirtu kan akka nuti qajeelaan dhaabbannuu fi sochoonuuf gargaaru kan lafeen dugdaa irraa ijaaramtu jechuudha. Vertebrae yookaan lafeeleen xixiqqoon dugdaa kunis uumamuu skeleton yookaan lafee jalqabaatiif bu'uura yoo ta'an cartilage wanta jedhamu kana irraa uumamu. Wanti cartilage jennuun kun kan jalqaba gara lafee isa dhugaatti jijjiiramu lafee afaanii yookaan jaw bones jedhamee beekama. Jaw bones kunis kan uumamu guyyaa 41tti yoo ta'u innis kan uumamu iddoo lafee afaanii kanatti jechuudha. Guyyaa 3 booda maashaaleen isis ni uumama jechuudha. Wanti asii olitti haasofne kun hundinuu saayinsiidhaan kan beekame yeroo dhiyoo kanatti. Haa ta'u malee adeemsi kun waggaa 1400 dura quraana kabajamaa keessatti dubbatamee jira. Subhaanallah. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa mu'minuun aayata 14 irratti akkana jedha. Sana booda bishaan saalaa dhiiga ititaa taasifne. Ergasii dhiiga ititaa muraa foonii taasifne. Ergasii foon sana lafee taasifne. Ergasii lafees foon itti uffifne. Sana booda uumama biraa yookaan daa'ima isa goone. Rabbiin irra tolchaa uumtota hundaa ta'e qulqullaa'e. Subhaanallah. Foon keenya kun kutaa qaama namaa kan maashaalee fi cooma irraa ijaaramedha. Lafeen maashaalee dursee uumama. Isa kanaatu tartiiba uumamuu isa sirrii ta'a jechuudha. Akkamitti namni tokko yookaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam kan waggaa 1400 dura gammoojjii Arabaa keessa jiraate tartiiba walitti dubbanne kana beekuu danda'a. Bara sun bara saayinsiin ammayyaa gahee tokkollee hin qabnee fi addunyaan qaroome kan ammaa kun bara san bara dukkanaa jedhee yaamu ture. Dhugumatti quraanni qormaatawwan yeroo darbeetii fi kan yeroo dhufuu hundumaa fuuldura dhaabbachuudhaan kan furmaata kennudha. Nuti hoo jireenya guyyaa guyyaa keessatti hagam guddina rabbiitiin xalla hagam takka gadi lallaalaa jirra. Saayinsiin jireenyi maal akka ta'e hanga tokko qofa deebii qabaachuu danda'a. Guddinni dabalataa isa keessatti mul'atu waa'ee uumama rabbii caalatti hubachuutti nama geessuu danda'a. Saayinsistoonni hedduun gaaffii yookaan yaadrimee maaliif jedhu irratti deebisuudhaaf fedhii hin qaban. Jireenyi maaliifi yookaan jiruun tun maali gaaffii jedhu yoo laalle gaaffii akkaan guddaa fi barbaachisaadha. Quraana kabajamaa keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka jedhe ani jinnii fi ilma namaallee waan biraatiif hin uumne haana gabbaraniif hin uume malee jechuudhaan deebii deebisa. Rabbiin hubannoo gadi fageenya qabu nuuf haa kennu. Wanni narraaf qabadhee dhufe kanuma. Yoo isinitti tole chaanaalii kana subscribe godhaa. Yaada keessan immoo komentii irratti naaf kaayaa. Hanga wal agarruu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.